Waajjirri bulchiinsa nageenya magaalaa Adaamaa waajjira milishaa magaalaa waliin ta'uun haala nageenya irratti hooggantoota caasaalee milishaa fi gaachana sirnaa kutaalee magaalaa fi aanaalee waliin marii gaggeessan. Itti gaafatamaan waajjira milishaa magaalaa Adaamaa Boyaamii Jaanoo haasaa taasisanii sochii gocha finxaaleeyyii hannaa fi saamicha hambisuun haala itti danda'amu haala sirna bobbii keenya haala itti hoogganaa jirruu fi haala gurmaa'insaa fi kanneen biroo irratti marii gaggeessuun nageenya magaalaa keenyaa mirkaneessuuf hojjechuun murteessaadha jedhan. Ala waliigalaa hojjetu jijjiirama rakkoo abooshan maal humni isaanii gara keenya irra yeroo aanaa Adaamaa aanaa gosa wajjin akkitti hojjetu qindoomina hin jiru sana inni biraa finxaalee magaalaa keessatti finxaaleen bakka hundattuu baay'ee daangatti banii jiru laata rabaniyyuu magaalaa keessatti rabaniyyuu Garuu jalan keessa isaanii jiru. Asirratti ilaalaa inni biraa sochii gaaggeessuu irratti magaalaa kana keessatti baay'ee hammatee jiru. Guyyaa guyyaan hin to'anna. Arratti hin to'ataman guyyaa guyyaan akkaataa qabanii bajaajilaa hin hatu matoora hin hatu. Kanaafuu jedhu hojiin hojjennu fayyaalessaa akka ta'u teessoo keenya sakatta'uun qulqullinaan uummata keenyaaf hojjechuu qabdu jechuun dhaaman. Namni sirriitti dambii ittiin bulmaata keenyatii fi fayyadama keenya sirriitti beekuu qabaadha. Sirriitti. Bobbiin keenya yoo bobba'u amma gurmaa'insa jennee irraa dheengadda fidanii jiru. Sirrii miti. Dheengadda isin amanuu dideen qajeelfamni gubbaarraa darbe baay'ee ulfaataadha. Karaa beekaa fudhate. Hooggantoonni caasaalee milishaa fi gaachana sirnaa kutaalee magaalaa fi aanaalee yaada fi gaaflee qabaniin magaalaan Adaamaa sadarkaa Oromiyaatti badhaafamuun ishee nageenya irratti waan hojjetameef jechuun garuu haalli hojii gaachana sirnaa sakatta'amuu qaba. Miseensonni gaachana sirnaa dhugumaan nama sirna beekan ta'uun isaanii akka magaalatti ilaalamuu qaba. Haalli sochii finxaaleeyyii xiinxalamuu qaba. Rakkoolee qolachuuf immoo qindoominaan hojjechuu qabna jechuun yaada kennan. Gaariidhaa hojii gugurdaa boonsaa ta'e hojjechaa akka dhufe hin beekama. Magaalli keenyas kanuma irratti hundaa'uudhaan akka Oromiyaatitti nageenyaan misoomaan hojii hundaan sadarkaa tokkoffaa bahuu kan danda'e nageenyi magaalaa kanaa jiraannaani kuni kan argamuu danda'een caasaa kanaan jechuudha. Nuti aga mootummaan kun jiru waliin jirran. Shakkii tokko hin qabnu. Milishaa sodaatus hin agarre dhugaan isiniin jedha. Calallii gaachana sirnaatiin wal qabate akkaataa qajeelfamni jedhu sanitti calaluu irratti gurmeessuu irratti ollaadhaan ijaaruu irratti garee misoomaatiin ijaaruu irratti zooniin ijaaruu irratti sadarkaa aanaatti ijaaruu irratti hubannoon baay'ee hubannoon gahaan hin jiru. Hojiiwwan laalamuu qamaa jedhamee keessattuu caasaan sadarkaa godhaa jira qindoomina hin qabnu karoora waliin hin qabnu wanni jedhamee ka'uun sun kan barbaadamus kan karaa bittinnaa hin deemne isayyuu ga'uu hin dandeenyu. Garuu galma tokkoof hojjenna. Galma addaa hin qabnu erga galma waloo qabaanne immoo maaliif walii galuu dadhabne waan jedhu san yoo walii galan waayis milkaa'uu dandeenya waan ta'eef kana nutis kallattii kaa'uu hin dandeenya waan ta'eef kana sirriitti yoo fudhannee ilaalle gaariidha waan jedhu san. Gaachanni sirnaa dirqama qe'ee isaa eeguu qaba kan jiran obbo Taarraqeen ayyaanota masqalaa fi irreechaa kabajamu milkeessuuf humna keenya gurmeessuun karaa nagayaan akka milkaa'u dursinee irratti hojjechuu qabna jechuun ergaa isaanii dabarsan. Kanaaf irreecha kanaa fi masqala kanarratti mallattoo uumuudha gochi godhamuudhaaf deemamu. Irreecha kanarratti tokko namni magaala kana keessa dargaggeessi qaxanaa kana kutee karaa hora Finfinnee fi hora Arsadii deemu jira. Baay'eedha lakkoofsa. Kanaaf namni deemu sakattaan wal hin deemu keellaa keenya hin cuufna waan ta'eef. Sakattaane kanaaf humna deemu kan eenyunni an jedhu mataa addates kan deemu kumaatama ta'uu danda'a. Kan to'achuu qabu to'achaa qulqulleessa magaala keessas sababoota kanaan qulqulleessaa deemu barbaachisaa ta'a jechaadha.